kanarratti egaan yeroo biraa jechoota tokko tokko akka fakkeenyatti illee kaasuu hin dandeenya. Muuxannoo isin qabdan irraa afaan Oromoo miidiyaa irratti yoo ilaaltan televiziyoonii fi raadiyoo qofa jennee irraa miidiyaa yoo jennu sooshaal miidiyaa yeroo biraatti dhufna akkasumas immoo aartii ilaalchisee afaan Oromoo akkami fayyadamaan jedhu irratti yeroo biraatti dhufna. Garuu gama raadiyoo televiziyoonii kanarratti yoo afaan Oromoo ilaaltan waan taajjabdan qabdu sinisi kanarratti yaada keessan itti dabaluu dandeessan akka ka'umsatittiin kana isinii kaase yaada keessan itti dabaluu dandeessan obbo Olumaa. Ayyee galatoomii beekbaasnaaqa. Egaa atuu waan jiru yeroo qabnu irratti hundooftee ibsiteetta. Egaa guddinas fooyya'insaas qaba akkuma atu jette rakkinas immoo qaba. Guddina fooyya'inannaa jennu miidiyaan egaa hundi keessanuu hin beektu seenaa afaan Oromoo biyya alaatti bara xaaliyaaniin waa calqabde jedhu naannoo Finfinneetti achi dura Somaaleetti calqabe. Bahaa fi Somaaleen xinnoo walii keessaa qabu gaafa Maqaadishootti qophii afaan gaallaa jedhee calqabu Haile Sillaaseen haa jarittiin kun nu balleessite jedheeti Harargeetti calqabe na yaadadha bara 1975 gurra nu buute ani immoo Wallaggan jira barsiisaadha. Sa'aatii meeqa jennee gaafannee san booda sa'aatii ishii barree baay'ee dhageessisu reediyoo qabna reediyotti keessa jetti waan dhaga'amu darbeetu egaa kanuma dhaga'uun waan guddaa ture. Achi egaa na yaadadha kumaa eda'ee faati kan waan kana calqabee akkanattiin tiratee bara dargii annaansu godhani Amaariffaan afaan Oromootiin na eeyyamamu reediyoon afaan Oromootiin torbee dhuftu keessa calqabannaa jedhani dhugaa natti hin fakkaanne yeroo kana immoo manziin jira bara 1975 isa kana inni kun sun waggaa lama dura bara 1973tti Harargeetti calqabe jechuudha. 1975tti afaan Oromootiin dargiin dhufe gaama Haile Sillaaseen kufee dargiin dhufee dargiin raadiyoo Itoophiyaa qophii afaan Oromoo kan jedhu calqaba kan jedhu afaan Oromootiin fi afaan Amaaraatiin annaansi godhan. Akkanattiin tiratee dhufe guddaa waan jennu hin qabnu kana eega dhaga'aa turre booda itti fakkeessuufis haa ta'u itti amanuufis haa ta'u akkanattiin miidiyaa keessa calqabe maaliif calqabe ergaa isaanii dabarfachuuf wanna biraan jiru siyaasa isaanii ittiin geggeessuuf aangoo isaanii ittiin cimsachuuf kana malee namni afaan kanaaf akkuma tuu jette afaan kanaaf abbaatti ta'ee qoratee akkas ta'uu qaba jedhee standardized akka ta'utti
uummataaf akka galutti godhamee yerootti qophaa'ee iyyuu hin jiru. Ammas akkasuma kan biraa dhiisaatti VOA mataansaa Amaariffa jalatti afaan Oromoo amma ammaattu ammarraattu isa afaan Amaariffaan qophaa'e maybe isa Ingiliffaan qophaa'e Amaariffatti hoo Amaariffarraa immoo Oromiffaatti akkasittiin deema ammayyuu har'ayyuu kan abbaatti ta'ee jiru Ameerikaattu iddoo kaanittu haafuuti. Akkasittiin egaa afaanichi tirateetuma dhiibbateetuma baay'inaa fi qabsicha deemaa jiru waliin tirachaa as ga'ee. Kanaafuu akkuma tu jette abbaa dhabuusaatu kan hundumaa nu dubbachiisa. Ammas abbaa godhatu malee hin ta'u. Abbaa jechuun immoo waan hundumaanuu qophii isaa irraa calqabee bajata isaa waan hundumaa guuttatee yoo dhiyaatedha. Kanaaf egaa ani gabaabumatti akkuma tu jette afaan kana standardized yoo godhan malee guddachuun ima guddata garuu borcamaa deema. Hin qulqullaa'u. Hin qoratamu, hin qoraafamu. Kanaaf egaa haala kanaan itti adeemnee yoo Rabbi nu gargaare dhaloonni amma itti adeemu kun jabaatee abbaatti godhatee akka standardized ta'ee hojjetamu abdiin qabaa. Yeroo baadiyyaatti ittifamee magaala yoo akka hin seenne godhamee baadiyyaadha mana barnootaa keessatti akka hin dubbatamne yeroo godhamu ture. Sana hundumaa gabrummaa caalutti ture. Sana keessaa baanee as geenye irraa amma abbaatti godhamee ulaagaa barbaachisu guuttatee akkuma afaan tokkootti miila lamaan akka dhaabatu abdiin qabaa. Ani ammanuman jedha. Galatooma obbo Amaan. Hayyee obbo Asnaaqeen rakkoo seenaa afaan Oromoo keessa qaxxaamuree as ga'e akka gaariitti bal'inaan ibsee jira. Keessattuyyuu warri afaan Oromoo irratti ciccaa turanii fi afaan Oromoo bakka hin jirre kaasanii yeroo adda addaatitti akka afaan raadiyoon hin dubbatamu godhan seenaa isaa gabaabsee akka gaariitti nu hubachiisee jira. Jabina isallee akka gaariitti xiinxallee jira. Karaa biraatiin gara laafinaatitti yoo dhufnu madda rakkoo afaan Oromoo qunnamee akka gaariitti ibsee jira. Kana keessa afaan alagaatiin yaadanii, afaan alagaatiin barreessanii, afaan alagaatiin dubbatanii, afaan Oromoo barreessuu, dubbachuu fi rakkoon kanarraa akka maddu. Yaada akka alagaatitti yaadanii afaan Oromoo dubbachuu fi afaan Oromoo barreessuun rakkoo har'a afaan Oromoo keessatti nu mudate kun akka dhufu sababiin kan akka ta'e obbo Asnaaqeen akka gaariitti ibsee jechuudha. Karaa biraatiin jecha isaa yoo irra deebi'ee afaan Amaaraa ka afaan Oromoo haguuggate yookiin afaan Amaaraa ka qoloo afaan Oromoo dirate jechuun hin danda'amu. Maaliif yaanni fakkeenyaaf waan inni kaase keessa akka ragaatitti yoo fudhanne giraa gabbaanyi ka jedhu bitaanatti gale. Amma kuni giraa gabbaanyi ka jedhu kun bitaanatti gale ka jedhu eenyuma kana biyya keessa namoota dubbatan irraa waan kana dhagaye natti fakkaata. Garagalchaa ka jedhu gilibbaachi. Gabii ka jedhu galteeni amma afaan Oromootitti aadaa Oromoo keessatti galteeni rakkoon tokko yoo galu jechuudha. Gabii ka jedhu sani galtee jedhanii hiikuu jechuudha. Fakkeenyaaf haa fudhannu hidhaa guddichaa Haaromsaa
አዲሱ የህዳሴ ግድብ አፋን አማራቲ ፊ አፋን ትግሬራ አኩመ ጅሩtti garagalchanii aadaa Oromoo keessatti akkuma obbo Asnaaqan jedhe Oromoon akkamitti dubbata ka jedhuun ilaalanii jechuudha. Kanaafuu Oromoon fakkeenyaaf naanniga jedha. Naanniga Abbayyaa jedha yookiin goobsoo Abbayyaa jedha. Kanaafuu afaan aadaa keessa jira. Afaan kabaadhatu aadaa Oromoo namni hin beekne afaan Oromoo hin beeku. Kanaafuu rakkoon guddaan afaan alagaatirraa afaan Oromoo akkuma jirutti hiikuun rakkoo guddaa akka ta'e nu agarsiise. Kalammata afaan Amaaraa akkeessuu istaayilii afaan Amaaraa akkeessuu kunillee rakkoo guddaa akka ta'e ibse. Kabiraa loqoda yookiin sabbaaqa ka jenneen san akkeessuu fakkeenyaaf sabbaaqa mataa ofii loqoda mataa ofii osoo qabanuyyuu akka loqoda biraa akkeessuunis rakkoo guddaa akka ta'e. Fakkeenyaaf amma ani bakka an dhaladhetti keenna jenna. Keenya jennu actually. Keenna jedhanii dubbachuu dhiisanii keenya yoo jedhamu kun loqoduma afaan Oromooti. Garuu namni loqoduma beeku saniin boonee loqoduma isaaf galu saniin yoo dubbate irra Oromolleef bu'aa qaba. Kuni walqixxummaa loqodaallee walqixxummaa loqodaa fi waalta'iinsa afaanii keessatti illee rakkoon akka jiru akka gaariitti nu ibse. Kabiraa afaan abbaa dhabuu isaa yookiin immoo tuyyuu kun rakkoo ammaan durallee bal'inaan kaafnee irratti dubbanne. Jechoonni haarofni akkamitti uuman aadaa Oromoo keessatti Oromoon jechoota haaraa akkamitti uuma ka jedhu gaafii guddaadha. Kun wayita itti aanu waan irratti mareennu natti fakkaata. Walumaa galatti qeeqa ijaaraan rakkoo afaan Oromoo keessa seene kana qoraasuun barbaachisaa akka ta'e nu hubachiise. Kanuma jechuu barbaade. Gaariidha. Obbo Rukeessi yaada qabu na fakkaata. Yaada nan qaba. Wanni kaaftanii wanni dhiyaate yaaduma bu'uuraa yaada amma rakkoo gaara taate jechuudha. Rakkoo guddina afaan Oromootti gaara taate nama afaan kanaaf laalatu hegeree afaan kanaatiif yaaddoo kamiyyuu waan argurraa, waan dhagahurraa, waan barreeffamu ka dubbifnurraa quuqaa waan nutti taa'aa oolu jechuudha. Si garam deemaa jirraa. Si afaan mata bal'aa tokko ol guddatan jennaan keenya kuni gadi deemutti jiranii akkam fakkeenyaaf jijjiirama amma gaafa bara 1991 booda dhufe saniin afaan keenya kun xiqqoo afaan miidiyaa hin turre carraan afaan barnootaan turre afaan ittiin barreessan hin turre afaan homaatiyyuu hin turre afaan olii bulii kawarra keessaa qofa hawaasni waliin quba qabu. Bara san waan haalan nu qabna. Bara sanii waan haalan nu qabna. Bara kanallee waan haalan nu hedduu qabna. Ammoo haa taatu haala afaan kun gartee afaan keenyan erga barachuu jalqabnee fi afaan kunis haa xiqqaattu haa guddattu gara miidiyaatti saaspaanii erga itti fayyadamamuu jalqabame boodatti guddinni afaan keenyaa yookaan afaan keenya kun bal'atanii hanga humna ofitti bal'achuun waan biraati. Haguma humna ofii sanitti karaa ofii san guutanii deemuu hin dandeenye. Rakkoon guddaan kanaa kan jedhee yaadu akkuma yaada addaa otoo hin ta'in yaaduma gumaatuma yaada obbaasnaa keefi maalillee na dura kaasa. Irratti rakkoon guddaan akkaataa nuti itti yaadnu akkaataa namni kun itti yaadu namni bobba'ee galu kaan Oromoo ofiin jiru anumti atumti innumti isumti akkaataa itti nuti itti yaadnu amma reefuu waan jechoota fakkeenya hedduu kaasuun hin danda'ama waan lakkaa'amee dhumuuti waan amma giraa gabbaan kana. Anamma dogoggorellee bitaan agalee hin jiru
maaliif akkasin jiru mala wallaaleen jaa dubbiin mala nama wallaalchifti fa'aan jaa malee giraa gabbaaniin jiru maaliif hoggumatti yaada kana yaadu mataa kiyya keessatti kanaan an pirooses ittiin godhu afaanuma kiyya akkuma itti baradhee guddadheetti yaada malee giraa gabbaanii yaadee achirraa as garagalee bitaa nagalee hin jiru. Yookaan amma mee gaazexeessitoota keenya dhaggeeffadhaa guyyarraa dogoggora meeqa liistaa otoo goonee baasuu dandeenya. OMN dhaqe bakka feete dhaqe amma ijoollee OMN kaleessa hoggaa walitti taasisuuf kan gurbaan keenya tokko irra deebi'eeti dubbii keenya irratti jira. Utuma afaan Oromootiin haasa'u dubbii keenya bana garaachiin laa jechuutti jira. Waan biraa jechuutti hin jiru. Heddumattuu jennee taasifnu. Oduma jennuu fa'a jetta malee bana garaachiin dubbii keenya irratti hin jettu. Dubbii keenya irratti maal siin jaa namni afaan Oromootiin hababee afaan Oromootiin jiraate dubbii keenya irratti otoo dubbirra waa barbaadanii wayi barbaade jechuudha. Dubbii keenya irra maaltu jira koko jeeeti waan biraa barbaadu seena jechuudha. Kuni akkaataa namni keenya itti yaadee ittiin dubbii ittiin afaanii baafatutu dura afaan kaaniin pirooses godha mataa isaa keessatti afaan kaaniin yaada. Kanaaf afaan keenya dirgimii bahanii jiran jechuudha. Irra guddaa bakka waan miidiyaa ta'e irratti afaan keenya maaliif wanni miidiyaa irratti wanni xiyyeeffannuuf sagalee miidiyaa irraa baatu addunyaa biyya guutuu geessi. Dogoggorri ammana kiyyatti hojjedhu yookaan obbo Asnaaqee yookaan obbo Amaa wajjin hoogganaa ta'u dogoggorri hojjedhu anaa fi isaan qofa irratti. Yoom dogoggora san fuudhee miidiyaa irratti hin ba'e immoo gurra biyyaa guutuu dhagahi. Kuni baratama. Bara dabre maal ta'e namni hundi maqaa bineensaa tokko kan jedhamu bushaayedha. Maqaa bushaayedhaa maxxansa. Zibraa bineensa zibraa jedhaniin kan. Amma zibraan bineensallee miti inni bushaahumallee bushaayillee miti gosuma kotte duudati. Gosuma kotte duudati haa ta'u Oromoon waan jettu bineensa kana fareessa jettiin zibraa kana Oromoon. Amma namni dubbatu namni BBC irratti arga gaaf tokko BBC afaan Oromoo irratti suuraa waa'ee zibraa kana maxxansanii waa'ee isaa barreessanii arge afaan Oromootiin. Harree diidoo jedhaniiti barreessan isaan yookaan harree diidaa jedhanii barreessan. Fareessi harree diidaati miti. Harreen diidaa harruma fakkaatti. Harreerraa aluma galtii malee harruma fakkaatti. Wild ass jettiin faranjiini amma Somaaleellee karaa Somaaliyaatiin karaa Eertiraallee karaa Suudaanillee guutuudha. As biyyuma teenya hawaasii gadi ni jirti. Alaydag Awaash National Park jedhaniin teessuma keenya kana agate asii gammoojjii Harargee kana keessa. Booda hoogganaan Facebook irratti waan kanan akka namni hubatuuf jee dhiiroo ambayyoo fareessi harree diidoodhaa miti harree diidoon bineensa biraati. Kotte duudaa biraati. Fareessi kan of danda'e maqaa qabaabara maaf akkas jettan hoggaan jedhan nuti akkanatti baranne inumaa kitaabuma afaan Oromoo kutaa meeqaffa irratti akkanatti nu barsiisanii. Ani duraan inumaa kana yaaddesse dogoggora namni wal horsiisete kana fidaan jaa. Edaa kun barnoota ta'ee qoratamee ijoolleen teenya baratti jechuun mana barnoota. Fareessan harree diidoo jettee baratti jechuun fareessi harree diidoodhaa miti. Bineensi lachuu bineensa Oromiyaa keessa jiru garuu. Amma maali an amma ka yaade maaliif akkas dogoggoranii qofa danda'in dogoggorri kun eessaa dhufe jettee hoggaa yaadde fareessan yemeedaa ahiyyaa jaa amaarrii. Yemeedaa ahiyyaa waan isaan jedhanii namni keenya ka yemeedaa ahiyyaa kana dhaga'e achumaa fuudheetuma harree diidoo jedhan jechuudha. Harree alaa. Afaan Amaaraa kun jala dabran waalde aasiidhaan Amaarri yeduuraa ahiyyaa jedhanii lachuun gosa harreetti lakkaa'an isaan harree diidoon lafa isaanii keessa hin jirtu lafa teenya keessa jirtu. Duraanuu waan Gondariif Gojjam waan harree diidoon jirtu natti fakkaatu. Waan fareessi jiru natti fakkaatu harree diidoonis waan jirtu natti fakkaatu lachuu. Maraafu wanni harree diidoo fide kuni harree diidoo itti fakkaattee odoon hin ta'in fareessaa fi harree waliin fakkaatarree odoo harree fi fareessi wal fakkaatanii kanaaf harree diidoo jedhaniin harree itti fakkaattetti jedhu. Saniifi miti waan afaan Amaaraatiin yemeedaa ahiyyaa jedhamtuu fi achi jala maqanii fareessan harree diidoo jedhu fareessanii harree diidoo jedhan jechuudha. Bu'uurri rakkoo keenyaa maali? Afaan Amaaraa afaan gabroomsaadhaa afaan gabrummaadhaan dirqiidhaan barachaa turre mataa nama keenyaa kana keessa seenee
itti dhalee jira nu keessatti maciraan isaa nu keessaa hin baane nuti hunduu barannee jirra. Anis afaan saniin baradhee jira. Haa ta'u hanga dandeetti afaan kiyya kanaan irra guddaa waan afaan kiyya kanaan fayyadamaa jiraadheef garasitti jalladhee akka isaanii yaaduu saniin geenye. Isaanii yaadee isaan jala goree achi keessan afaan turfachuu yaadu. Kanaafuu rakkoon guddaan afaan keenyaa afaan Amaaraati. Maciraan isaan nu keessatti facaasan nu keessaa bahuu diddaaf mee amma miidhuma qabnu fudhadhaa. Namni afaan san afaan Amaaraa sirriitti hin beekne afaan Oromoo sirriin dubbata. Ijoollee amma karaa Booranarraa amma Guyyoo fa'aa dhaggeeffadha. Rakkoo loqotaa rakkoo sabbaaqaa hin godhu. Rakkoo sabbaaqaa hin godhu maal afaan ofii beeku san dubbata ree afaan loqotu ofii beeku san dubbata. Ka Amaarallee akkeessuu hin danda'u. Maaliif hagas marallee afaan kaa'uu waan beeku natti fakkaata. Yoo beekellee akkuma agartee bishaan dhuganii nyaatan fudhatan hoo beeke malee. Namni keenya wanni ammallee irratti hojjetuu qabnu irrattillee jabeeffamee malli itti dhahamuu qabu kana wanni amma isin kaaftan kuni rakkoon guddaan afaan keenya dura meeqa waa'ee waaltessuu standardization waan jedhan ittumaa geenya maciraan afaan Amaaraa kan keessatti dhalee afaan keenya akkuma obbo Asnaa kan jedhan seerluga isaatis jechootas yeroo takka haasa'umaa hiikaa sadarkaa dhoobutti akka hanga gahutti ka deemu kana akkamitti ofirraa fooyyessina ka jedhu waanuma hojii bu'uuraa akka biyyoolessatti asumarraa jalqabee akka biyyoolessatti irratti yaadamee hojjetamuu qabuun jira isinitti dheeradhe dubbiin tuni dubbii dheertuudha. Rakkoon isaa guddaan maciraan afaan Amaaraatti jira. Maciraan afaan Amaaraatu nu galaafachaa jira afaan kana. Waan bareedamee iddoo seenuu waan goonu yeroo qabnus gabaabduudha. Yaada amma ka'e kana akkanatti kan dhiifne mee wanni tolchinee Asnaaqaan nuuf jalqabnee liisti goonee jechoota akkanaa kana akkasiin liisti goonee maanifestoota akka baafna dhumarratti. Wanni nuti seenu akka nu fakkaatutti hundi nurratti daballee jechoota hedduu jira akkasiiti. Odoo ka afaan keenyaa qabnu ka hiikaa alagaatiin finnee afaan keenya akkas godhuun kun haa dhaabbatu hayyuu akka maanifestootitti waa baasuu irratti haa dalaynu. Wanni irratti yaada dhiyaate kana reefu waan obbo Olumaan kaasee waa'ee seenaa afaan Oromoo miidiyaa irratti jalqabuudhaa sanii dhugaadhaa dura Soomaaliyaadhaa jalqabee nama Ayyuub Abubakar jedhaniin jalqabee afaan Oromoo jechuun didaniiti afaan qottuu jedhee jalqabe. Afaan qottuu irraa deemeeti afaan gaallaa ta'ee akkasitti dabre. Isa haragsan ammoo durii akkasuma yaaduu turre nuti. Isa san kaawuntar godhuuf jalqaban jennee yaaduu turre. Eegana amma booda kana yommuu dhaga'u ilma afaan Oromoo reediyooma keessattuu akkan dubbatamneedha wanni naftanyaa. Raadiyoowwan raahuu akkan dhaga'amne akkan barreeffamne. Waan tureefi nama Abdulaziz yaaniin tokko kan wanni paarlamaa ture biyyatti inni san qabsoo dhimtuudhaani raadiyoon Harar jalqabsiise. San kaawuntar goone waan juufaa wanna godhatee bara 3 moo 4 irraa fuudhe yaani seenaan saniin akkasitti sirraawaa duraan akkasuma yaaduu ture. Egaa kanarratti yeroo yaadni biraa kan jiraanne ta'e bu'uura keenya haalitti odoo dabarree jeetiin yaada. Maal yaaddu? Gaariidha. I think sa'aan keenyas deemee jira. Seenaa asirratti yaadni dabaltu jira xumuruu keenya dura. Duraan dursee waggaa eegaltan dhaga'uu baadhullee yaadichi afaan Oromoo miidiyaa fi reediyoo irratti kan jedhudha. Wanti dhiyaate hunduu wama ta'aa jirudha. Anillee waan xiyyeeffadhee irratti na hudhabeettu afaan na qaba gaafa isaan dubbatan gurra kiyyallee akka waan nama qirqiduu wayii akkas nama godha gaafa reediyoo illee badaa chaansii dhaggeeffachuu hin qabu. Afaan
televezyiinii irratti artiistootuma keenyaan gaazexeessitootuma keenyaan dhiyaatudha kan inni taajjabuuf danda'e. Maal ta'a tokko duratti afaan Oromoo gaafa dhiyaatu especially sirba gaafa nuuf dhiyeessan shubbisa isaaniiti kan na rakkisaa ture. Afaan Oromoo nama afaan hin beekneen sirbisiisaa shubbistoota Oromoo hin taane ka ragada Oromoo ka dhiichisa Oromoo ka shaggooyyeellee akka sirban hin beeknetu sirbaa ture. Har'a immoo shubbistoonni sirboota kilippiiwwan amma dhiyeenya kana bahanii kan baay'ee nama gammachiisan ta'aa yoo jiraatu warri afaaniin haasawan immoo wanta afaan nama qabachiisudha kan irraa xiinxaluu danda'e. Fakkeenyaaf afaan Oromoo caasaa afaan Amaariffaatiin dhiyeessuu fa'a Finfinnee Yuunivarsiitii jedhu gaafa nu dhiyeessan Yuunivarsiitii Finfinnee Yuunivarsiitii Adaamaa jechuu yoo danda'anu osoo danda'anu Finfinnee Yuunivarsiitii irraa Adaamaa Yuunivarsiitii irraa fa'a jechuutu jira. Kan biraa immoo xumura afaan Oromoo baay'isee kan anaan na mufachiise. Gidduu kanaa haala itti raawwatamaa jirudha kan jiru. Sa'a meeqa akka isaan jedhan. Nama torbanii nu haa taasisu. Saaminti sa'ii balanka jedhamu san. Nagaan nu turaa torban kun torban dhufutti nu haa dabarsu jechuu danda'ani. Nama torbanii nu haa taasisu. Mootummaan yookiin immoo sirboonni afaan Oromoo babbareedaa kilippii gaarii ta'aatidha kan jiran. Ta'aa jiru jechuun odoo danda'amu ta'aatidha kan jiran. Dhufaatidha kan jiran. Haala itti ta'aa jirudha kan jiru. Waan akkasii jedhan kana ani baay'ee kan yeroo hunda keessaa naquuqa gaafa isaan haasawanii. Kabiraa akkuma isin jettan afaan Oromootiin duratti beeksisni gaafa hojjetamu afaan biraatiin hojjetamee ka'eet sagalee afaan Oromoo jalaan dhaga'ama. Namni dubbatu afaan biraatu dubbatama jalaan afaan Oromoo sagalee qofaan akka waan nuti aartii hin qabne akka waan isaan hojjechuuf fedhii hin qabne akka waan isaan hojjechuun isaan hin barbaachisneetti kanadha kan nuti qeeqaa turre. Waa hunduu asirratti ka'eera waan haaraa asitti kaasu hin jiru. Xiqqoo ishii kan yaada obbo Olumaan kaasan irratti tokko amma kan jechaa jirru afaan keenya sirriitti dhiyeessuu yookaan afaanuma Oromoo otoo jiru loqoda biraa yookaan immoo afaan biraarraa kallattiidhaan garagalchanii gaafa dareetti barsiisnu ijoolleen keenya afaan dhaloota isaaniitiin yaadaat afaan Ingiliffaa nu deebisan Ingiliffaan barsiisa. Gaafa hojii isaan hojjechiisu think in English and write in English jedhan. Amma kan afaan Oromoos think in afaan Oromoo and write in afaan Oromoo or speak in afaan Oromoo akka ta'u san jechuudha. Afaan Oromootiin yaadanii afaan Oromootiin dhiyeessuun akkuma jirutti ta'ee gaaf maal ta'a loqoda walii yookaan sabbaaqa isaan jedhan kana sabbaaqa walii beekuu dhabuurraa kun kan afaan Amaariffaati yeroo itti jennutu jira. Achirratti illee odoo xiyyeeffannoon godhame jechuufani xiqqoo ishii fakkeenyaaf sardiida isaan jedhama harree diidoo isaan jedhan ani osoon mana barumsaa hin galin durdurii keessatti hin fayyadamne naannoo keenyatti. Akkuma manooyyeen harree diidoodhaan baatee badde kan jedhu. Dhuma irratti gaafa qilee buutu harree diidoo irra kaa'anii harree diidoodhaan baatee qilee buute jedhan. Anamma afaan Oromoo ta'uun beeka. Direct የሜዳ አህያ ከjedhu sanirraa akkan dhufne moo tokko sardiidhaan illee sardiida jenna. Loqoda biraatiin maal akka jedhamtu beeku wantatti saree fakkaate takka sardiida jenna saree diidaa jechuurraa kan dhufe kan keenya kan ta'e dabarsinee akka namaallee laanne kan namammoo afaan actually afaaniin ergifata. Loqoda naannoo keenya immoo afaan hin jijjiiramallee. Anamma fakkeenyaaf shawaattiin dhaladhee walisottiin dhaladhee loqonni koo wal makaadha. Yeroo yuunivarsiitii ture ijoollee Wallaggaa waliin baay'ee walitti dhiyaadha waan ta'eef loqonni koo gara Wallaggaa naaf fakkaatee ture. Amma immoo gara bahaa kanatti as siqee jira wal na jalaa makee jira naannoo fi dirqamaan isa kootii malee hin dubbadhu jechuun afaan keessatti rakkisaadha.
Kanaaf akka guyyoon tarii dhiyeenya kana achi keessaa bahee yookiin immoo ijoollee naannoo isaatii waliin yeroo haa dabarsu afaansa baay'ee natti tola baay'een jaalladha. Keenyallee otoo inni qabadhee haga dhumaa turellee anis jibban qabu garuu ofuma isaatiin nama jalaa jijjiirama. Duratti keenyan jedha amma kennallee jechuun danda'a. Kan isa jennu kaa jechuu jalqabeen jira. Maaliif oolmaa keenyatu murteessa. Oolmaan keenya eenyu waliin duratti afaan Oromoo malee hin dubbattu jedhamee namni himatame. Har'a ammoo afaan Oromoo ittiin dubbachuudhaaf ganaa dhaabannee yaadneet finna. Maaliif oolmaa keenyatu nu rakkisa. Oromoo keessa yoo oolle malee afaan Oromootiin yaadnee immediately afaan Oromootiin dubbachuudhaan baay'ee nu rakkisaa jira. Ingiliffa namni tokko ani beekaadha jechuuf maka. Namni tokko immoo afaan ofii dafee yaadee retrieve godhee fidee dhiyeessuu dadhabuurraan kan ka'e Ingiliffa maka afaan ittiin hojjetaa oolu maka. Waan akkanaa akkamiin akka hambisuu danda'amu beeku. Kan keenya garuu dabarsinee akka namaan kennin yeroo baay'ee social media irratti ijoolleedhaan kan hin falmu. Fakkeenyaaf nu biratti cuukkoo jenna. Micciirraa jedhama naannoo gara Arsii fi Hararge kanatti dina fakkaata. Nuti cuukkoo jenna. Jarri lakki cuukkoon afaan biraati micciirraadha jedhamaa kun jedhu. Jarri cuukkoon nyaata aadaa isaanii miteessaa fidanii cuukkoo jedhu. Cikkoo isaan jedhan waan beekaniif afaan inni kun lakki micciirraa jedhama yookiin kana jedhama. Cuukkoon afaan Amaaraati jedhu. Yeroo hundan itti lola. Maaliif otoo fakkeenyaaf duratti yoo nan elementary baradhu faan afaan Oromoorraa sagantaa jedhu ture miti reediyoorra. Sagantaatti afaan Oromoo naannoo adda addaatti maal jedhama jedhu waaltessu. Wanti suni gaafa waaltessanillee isa Hararge keessatti jedhamu malee inni Jimmaan ta'u isa Jimmaa malee inni kan Boorannaan ta'u odoo hin taane inni kun Booranatti maal jedhama, Jimmatti maal jedhama, Salaaletti maal jedhama, Ambotti maal jedhama, naannawa Shawaa Wallakkaa keessatti maal jedhama, bakkee Baalee irratti maal jedhama, bakkee hundattuu maal jedhama kan jedhu bakkee itti walii qoodnu dursa qopheessinee namni akka beeku godhanii hundinuu innaa isin naannoo keessanitti jedhamu jettan akkananii isin hubachuu danda'u. Gaafa nan isa naannoo kiyyatti jedhu dubbadhe akka isin hunduu na hubachuu dandeessan gochuu malee inni kun sirrii miti isa kanatu sirriidha jechuu hin dandeenyu. Maaliif afaan Oromoo bal'aadha jechootaan sooreessaa. Kanatu irra wayyaa kana haa filannoo doon taane sagantaa irratti afaan kun jechi kun naannawa Oromiyaa hunda keessatti maal jedhamee beekama ka jedhu sana haalatti wal dhageessisnu seentarii wayii qabaachuu odoo dandeenye yaada jedhuun qaba ulfaadha. Baay'ee gaariidha seenaa guddoo galatoomii waan baay'ee kaafte. I think hojiin nu hojjennu kanuma ta'a jechuudha. Yoo qabxiilee kan nu kaafnee haasofnu namoonni miidiyaa irratti afaan Oromootiin hojjetan kun itti yaaduu jalqaban. Haa edaa kun dogongoraa edaa namni kan afaan nu taajjabaa jira hin jedhu kana innumti kunu dammaqsuudha jechuudha gama tokkoon. Yoo barreessinu yoo ofuma keenyaatti hojjennu itti yaaduu jalqabna. Bu'aan qeeqas illee kanuma akka namni irra deebi'ee yaadu godhuudha. Waan baay'ee kaafna keessattuu I think aartii keessatti fayyadama afaan Oromoo itti aansinee yeroo kaafnu waan baay'ee akka fakkeenyatti illee kaasuu dandeenya. Tinsaan keenya yeroo dheeraa deemee jira. Obbo Tamaam gama kee deebisee sagantaa keenyarraa yoo xumurre gaarii natti fakkaata. Obbo Adam waa jechuu barbaadde asirratti. Lakka waan jedhu guddaan qabu waan bareedaa yaada guyyaa jalqabaati. Dura waan Oromaayyuu waa'ee afaanii bibbilee haasoftan se'ee ture. Dhimmichi gaarii ufafoo itti hirmaadha. Viidiyoo waraabuu isinii qindeessuu qofa illee oduu hin ta'in sagaleen illee itti hirmaadha. Waan hedduu dubbachuu hin dandeenya. Kanaaf jedhamu Marree egaan daawwattoonni keenya sagantaa keenya har'aa waa'ee fayyadama afaan Oromoo miidiyaa keessatti akkami laafinni isaa maali jabinni isaa maali afaan kun immoo yoo maal ta'e irra caalaa guddata kan jedhu har'aaf kaafneerra
qophiin keenya ammas torban sitti fufaa kanuma waliin wal duraa duuban fayyadama afaan Oromoo immoo gama aartii keessattis kaafnee mari'annaa har'aaf kanumaan haa mataa gorru galatoomaa obbo Tamaam gama keetan deebisa. Tole, amma waan jenne tokko waayillan haaree dabalannee wal baruudha sagantaan silaa qabanne inni kaan minitii dabarte sana maxxanfachuudha. Inni sadaffaa silaa wanni qophee waraabne kan torban dabree waraabame irratti yaada qabnu kannuu kan jedhu amma akka fakkaatutti yeroo hanga tokko nu duraa deemtee jirtu garuu lamaan tokkorraa dha'uu ni dandeenya. Kan wal barsiisaa miseensa haaraa kan nu dabalamee Adam Xiqqaasiinuu jedhe saniin booda minitii dabree maxxanfannee kaan torban dhufatti yoo dabarfannee wayyana fakkaata. Namoonni nan beeknaan Adam Jaalatoo jedhamaa kan jiraatu biyya Norweeti. Yeroo baay'ee waa'ee miidiyaa kanas hojjedhaa beekama. Namoota hedduu hin beeka haga nama 2-3 ka beeku argaa jira. Kanuma. bishani bayni jejege kan rafda maksa wayduf wala lomke laka wa men du hibbof makmaksike